السلام عليكم. عليكم السلام. أور ميسنجران وديسا أيه ما جت. الو نيدا قاعد تفوف. استاذ قافين كوا قافين كيت بكندرغو كانت يعني واي شيشة دلقو تنقل لي نمتي نمبر دلقو وان شيشة ركوف أيه يرو أن بيكون جدين ناقود نانجر قافة درادفو أن بيكو شيشة قدو جنان نتاقر سيسوكوتو تارين نانجر قود نانجر أنا سجارو أشمعنى الشيء أنا بيكو داني صداقة ثم لالين أكني نتاقر سيسنان قود في شيشة إرجعنا سيرو يرون سالي برادفان قود نانجر نمومتي براوفة شورا أيه waan kun akkamitti ilaalama harama moo halaala ani garuu shiishaa dalaguudhaan hin galle gaafan galu qulqullina bichaa amma inni namtichi ati bira dalaydu shiishaa ni dhugamoo moo shiisha dalaga adda baasime laa hinuma dhuga ofuma isaatiif mana keessatti dhuga ati maal dalaydaree mana isaa keessatti maal dalayda ani mana keessatti akkana fudhatanitti suuditti hojjechuu ta'e nyaata jechuun manuma keessa hojjettaa mire manuma keessa hojjettaa mi qulqullina qulqullina bichaadhaan na fudhatan garuu ani waa'ee shiisha dalagu minaamina natti himne gaafan galu mena ofsi kutakame namni kun maan hin dhiifne dhaggeessaami assalaamu alaykum mana qulqulleessitaa mana keessa dalaydaa immoo yeroo takka isaaf shiishaa gartee irra kaayuu fi dhiqu akkasimi yeroo takka shiisha irra abidda faa irra naa kaa'i jedha deebi'ee immoo shiisha kana qodaarra kakkaawwamee akka itti zabbaxamu jira zabbaxinaan jira afaan saraatiin maal zabbaxeen godha zabbaxuun dhiituu bar zabbaxuun dhiituumi zabbaxinaan jaayata shiisha zabbaxa zabbaxi jechuun akka jaraatitti yaani shiishaan qodaa irra kaawwamee irra godhatanii dhugaa jira achirra goggodhii zabbaxi yennaan kaa zabbaxi afaan amaaraa san seene ayyee ajaa'iba dubbiini ati alaa kulliyaal mana isaa dalaydaa mana isaa dalaguudhaan dhuftee inni shiishaa dalagee haa'uu shiishaa naggadeetii miti shiishaa ni dhugaa yeroo takka zabbaxaaf akka zabbaxu san ofuma isaatiif dhufa gaa ofuma isaatiif dhugaa ati immoo silaa isa yoo dandeesse wanni kun gartee haraami sheekni keenya haraami jee awwaan kanarran kaa'u manumaan dalagaan hadhiisi jiin si galu jira maal waasiin jechuu danda'e ani bakka yoo haraama ta'e hojiidhuma jaraatirraa hin ba'a malee akkana jedheetti dubbachuu sodaaddaa deebi'ee immoo haramni biyya kanaas baay'ee harkaata gooti. Okay, ayyee akkas mala dawadhu ayyee. Haraama miti dalaguuf hin danda'u. Irra gargaaruu hin dandeessu jechuun mana isaanii dalaydaa kanarra irratti hin gargaarin jechuu biyya. Wataawwan olal birri wattaqwaadha. Shiishaa inni siin jawsan godhuu fi silaan qabdu mana isaa immoo dalaguu ni dandeessa. Isaan dhuga san dhugaatii isaatti gaafatame immoo nama dhugu kana san irratti hin gargaarin jechuudha malee mana isaa dalaguuf ni dandeessa. ولكن مو سنسلارات تنقرقارين جتشوف هيا قالتهم أستاذ قالتهم هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ديادو بليتين يقافي تيدي فدو بس قافين قبا قافين لمن قبا هيا قافين تقو duraan gaafadheen ture namni hundinuu ishee anwaar dubbiin kee wallaa qabtuudha ishee anwaar sii wayyare naa himanii ulamaan biraa. Hayyee maaltu wallaa qabtuudha? Gaafiin kee ol keessa mammakamtuudha bareechee adda bahuu barbaada ishee anwaartu beeka gaafii kanaa naan jedhe ulamaa biraa gaafannaan. Hayyee askan inshaallah.
Gaaffii kana yeroo an xiqqoo abbaan kan koo mucaa tokkoof ni kaana godhee ture. Ati ijoollee. Waggoonni kaa godhamu kana an gurbaa kana hin jaallanne gurbaa kana ijaan argaa nan beekaa hin fedhu hin jaallanne abbaan koo immoo ijumaan argaayyuu hin beeku. Abbaadhuma isaa qofa beeka abbaadhaan intala keenaa kenni ayyeesiif hin kennaa waliigalteedhumaan falastimaa qaamanii ni kaana godhanii hogguu jimaan ni kaan godhamu kana an hin fedhu hin barbaadu jedhee didee utuun bahuu manaallee badee jennaan bakkee irraa na fuudhanii galanii ni kaa giddiin na godhan. Nagama? Nageenya. Itti fufi. Sanaan booda kan biraa kana haasa'u wayii jira nama wayii jalaa haasa'aara. Mee itti fufi ati inshaallah warri gartee duuba jiru haasa'u xiqqeessa inshaallah. Itti fufi ayyee. Sanaan booda didee jalaa kutee didanii kan hidhanii naan didee jalaa kutee jalaa badee eegantanaa maarii fidee ni kaana godhatee fudhatee birrii wacii baase hundumaayyuu deeffatee jaartii biraa fuudhee sanaan booda abbaan koo na kadhatee sana dhiisee raakotee manatti deebi'ii jennaan manatti deebi'ee baatii torban booda ni kaa nama biraatiif na godhan. Tole. Ni kama? Ni dhagee. Waggoonni kaa isa duraa sana na godhan waan hin fedhu jennaan laazimii nama barbaade inni biyya alaa jira hin barbaade waanan jedhe hin jaallatta an abbaa keetii ati ilmoo kooti yoo waanan jedhu hin fudhadhe ilmummaa gandummaa wali hin baannu laazim waanan jedhe hin fudhatta jennaan an hin fedhu yoon hin jaallanne hin fedhu jedhee dideennaan dirqinna godhan sanaan booda irratti iyyuu kakadhu. Mucaan biyya alaa jira yoo waan deemte mucaa kana gantu rabbina haganu jedhii kakadhu jedhanii giddiin dhufanii na kakachiisanii suuraa kan koo fuudhanii gasiimaa warraaf ibbaa manummaa baamneetiyyi duukaa erginaa yoo sinnattee jalaa baddu ta'e hin qabsiifnaa jedhanii waan akkanaa natti godhan. Tun amma gurbaa duraati mukaa boodaa kana? Laa kan duraati kan duraasa dirqiin na godhan kana. Ayyee. Sanaan booda yoo naqee akkas jarri natti godhan yaaninuma hin naqugaa jedhee hin barbaadu jedhee manaa badee eega manaan badee inni jaartii biraa fuudhee turee ta'e manatti na kadhatanii na deebisanii namuman fedhu ni kaana godhan. Ayyee. Amma ni kaa kana yeroo ni amma miidiyaa irratti dhaga'ee jiru ni kaanii namni ni kaa irratti ni kaa godhamuun hin danda'u jedhama jennaan ulamaa biraa gaafadhu ni kaan kan duraa sana jira malee kan boodaa ziinaa gochuutti jirta. Ilmoon keetis ilmoo ziinaatti jedhan an jaarsa boodaa kanaa wajjin ilmoo horatee bultii qaba. Ayyee. Amma dhugaa akka jedhamu sanatti nikaa duraa sanaaf boodaa kana kan dhugaamee addanaa baasaan kan duraa sana hin feenellee hin jaalladhullee didee dirqiin badee hundaan na godhan malee hin feene. Tole inshaallah gaaffii ta'e qajoollo nu galtee jirti dhageenyee jirra. Inshaallah kallattiin dhaggeeffadhu ammuma sheeka inshaallah gaaffii duraallee gaaffii bilaallee dursu gaafuma tanaan sheek kan inshaallah sheenii kallattumaan dhaggeeffadhu bal'atti. Gaaffii xiqqishuu wayii nyaakootii na dhageessu. Hayyee. Immoo yeroo raamadaana darbee ulfa garaadhaa qabdii dandeessee hin soomne hamma kutuusiin isa duraa sana hin soomin hin luuskitti amma raamadaanni kun itti gaheera isanatti faaru kana yoo hin danda'e soome isanarratti duraan irratti hafe immoo baasee ka'ee soomuu nan danda'a naa gaafadhu naan jette kana gaafii ko. Bareeda inshaallah kallattumaan dhaggeeffadhuma sheeka akkaniin gaaffii ta'e tana maali gaafiin tun sheeka gaaffii dheertuudha yoo garteef booda anseenanii irraanfanna gaaffii tana mee hayyee koolii biraa jira tole assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dhiyaadhu obboleetteenya gaaffii ta'e dheeffadhu. Ammoo duraatti gaafadheen sittiin deebisee dhiifama naaf godhi gaaffiin naaf hin gallee naa deebisanii sanii fi akkanaa galuun barbaade. Gaaffii salaataa fi gartee dalagaa saniimi? Gaaffiin gaafanne san dura hin gaafanne ganaan gaafadha sheekha san gaaffiin ta'anti. Numa dhaggeeffadhu inshaallah kallattumaan dhaggeeffadhu. Hayyee salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Sheekha taa gartee amma obboleetteenya bilbiltee gartee mee gaaffii tana nuti hin dandeenyu isheen warri dhage jaanii sanii yoo gaaffiin si galtee jirti sheekha gaaffiin takka murra deebi'a. Mee takka irra deebi. Akkasiin jettu isii tana osoo gartee gurbaa tokkoof kannan osoo isiin ijoollee gurbaa kanan feetu isiin. Abbumaatutu abbuma lameenitu abbeewwan lameenitu wal tahee isii tana kannan.
isiin achii gaa hin fedhu jettee waan kana jettee achii baqattee deemte jechuudha. Eegasii gurbaan kun deebi'ee waan maharii kannee fi waan gartee baasii hunda deeffatee jaartii biraa fuudhee jechuun. Eegasiin kutte booda gaa isii tanallee abbaan isii jala deemee gaama kun waan sanillee dhiifne koottatummaan mana nuu deebi jedhanii isii deeffatan mana deebite. Manuma gartee gurbaa osoo hin taane mana haadha abbaatti deebite jechuudha. Eegasii kabraa dhufee isii gaafatee namni isiin jaallattu isii tanaaf isa kanaaf isii kannan. Gaafiin as jirti. Nama gaafattee ati nikaan duraa sanuu sirraan buune nikaa biraa osoo nikaa biraa irratti osoo nikaa osoo qabdu nikaa biraa hiitee badii dalagaa jirtan aan jaanii mee dubbii tan addanaa baasaa gurbaa duraa san fedhiitii yaadatti abbaan kee dirqeena godhe an achii baqadhee gurbaallee maallaqa isaa deeffatee baasii inni baaseef mahrii deeffatee bultii biraa ijaaree jira. Ani immoo anis bultii biraatiin ijaaree nikaan san hin buuneen see nikaan san sheeka dura waan tana waliigalatti kam ilaalte gurbiin gaafii wal keessa hanganan raafaame sheekan. Akkasuma wanni jiru dubbiin hedduu dubbii hamtuudha. Dubbii hedduu khata. Dubbii wanni jiru awwalan dura gartee aadaa badduu naannoo biyya teenyaas haa ta'u Afrikaa tana keessa hedduu aadaa badduu kanaa jira. Biyya Arabaa tana keessa illee aadaa badduu akkanaa tanaa jira. Aadaan babbaduun tun hedduu shamarran ni miti. Abbootummaan lamaa walii galtee nama miciyyoon jaalalan qabne kannuun dogongora guddaa. Dogongora guddaa. Aslan shari'aa islaamaa keessatti intala takka nama isiin hin feene, nama isiin hin jaalanne, isiin baqattee jalaa deemtee maal jettee fuudhanii jala deebisuun waan shari'aa keessa hin jirreetu. Haa ta'u duba rasuula salawaatu rabbi islaama alayhi gaafa gartee intaloo takka gartee rasuulatti fiigaa dhuftee yaa rasuulallah abbaan kiyya kun dirqiidhaan na kanne. Dirqiidhaan na kanne. Aniitun duuba mee mirgan qabu namaan an hin jaalanne abbaan kiyya kun na kannuun tun seeruma shari'aan islaamaa tun akkanuma jetti. Mirgi dubartii kun hanganuma mee mirgi gartee dubartiin qabdu tun kame. Kana duba rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi waan jeen ergamaan rabbi deem jalaa jeen. Deem jalaa jeen. Achirratti duba gartee waan jeen rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi aboo dubartii gaafattan malee ni jaalatta jettanii gaafattan malee dubartiin kanninaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi. Nama isiin hin jaalanneef dirqiidhaan hin kanninaa. Adaa mina shari'aa. Wala bikiraa taate wala taate. Sayyibaas dirqiin kannuun hin jirtu akka heerumta yaanii. Bikiraa intala dubraa tan heerumin dirqiin kannuun hin jiru. Duuba gartee dubbiin as jirti. Amma rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi deem jalaa jeen. Wayita sani miciyyoo waan jette illaa hangan takka shari'aan islaamaa mirga dubartii eeydi. Amma amri abbaa kiyyaa ammaniin godha yaa rasuulallah jetteen. Eega gartee hangan. Deem jalaa jeen rasuulli salawaatu rabbi islaama alayhi deem jalaa tana dubbii qabu. Deem jalaayin tun gurbaan siyaayii kun jenneen deem jalaayin tun qabdii taaka jee. Kalamadaa gurbaan kaduraa amma keeysii fuudhe kun maariis wali gara galfatee wacii fudhatees wali gara galfatee kuteen. Amma qabxii nuti bikka tana obboleetii teenya gaafan. Isiillee yoo feetellee waa telefoona kiyyallee fudhattee gartee adda baaftu. Jaarsi isii kaduraa san yookaan manguddoo irratti gizee manguddoon gartee laal. Gizee manguddoon maallaqa maarii deebistuuf. Waciillee gizee deebisaniif maal jetteeni ani intala teessan isinii dhiise sigalee isinii dhiise maarii isinaa deebisa sigalee deebisaa isinii dhiise hikkatti feete maali waan gurbaa fi gartee manguddoo kasanii gaafatan. Amma manguddoon fixee aadatti maal godhan beektaa miciyyuma duraa fixanii akkuma gartee akkuma ammaan tana isii duubaa nama isiin hin feene kannan kanatti. Wanguddoo wal duubaa fixachuun mala hiikuu fi faan mala. Egaa hiikuu fi faan mala.
akkasii Mujiyoo nama maal godhu qabdiree manguddoo yeroo san jiruu fi adda abbaa baafachuu isii wayita maallaqa deebiftaniif wayita maarii qiyyaas deebiftaniif gurbaadhaaf maaltu deemeen illee ta biraatti fuudhe akkam godhee takka qabxii takka ta'isirra deebi'uu qabdu mujiyyoon gartee adda baafachuu qabdu. naam Yoo immoo dhugaadhaa wanni kun akkanumatti akkam isiin jettu kana ta'e dirqamaan kannanii waan kana gartee dirqiin nikaa yoo godhan taate nikaa gubbaan hidhamu. Nikaa gubbaan hidhamu. Kanaafuu waan kana isiin abbaa isii dawwaltee manguddoo gaafas jirtu. Gurbaa haala kamirratti maarii fi gartee maallaqa deebistanii fi inni ta biraa fuudhu. Eega si ati kootu bakka nuti dubbii fixanne koo deebi'ii jaanii mijootan akkasuma kusii miti akkasuma jaanii. akkasii Kanaafuu bikkituun qabxii isiirra tachi deebiti. Isiin waan kana adda baafattee yookaan telefoona kiyyarratti yookaan isinirra dawwaltee haa isinii himtu. bareeda inshallah bareeda inshallah billee teenya gaa kunoo dhageesse murtiidha yoo gartee kallattiin amma bilbiluu illee dandeessu inshallah hanga gartee gaafiilee xiqqoo lama sadii qabna hanga gaafii san gaggeessinutti bilbiltee illee waan kana adda baasuu dandeessu inshallah sheekha.